wanni sun akkamii ammallee Oromiyaan bilisa bahuu dandeetti akkaataa haala qabatama naannoo san jiruutiin yoo maal goone bilisa bahuu dandeetti moo yeroo hundayyuu uummata kanaa waliin booyaa jiraannaa siin jechuu barbaada. Kabira wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee dukkana innillee waa'ee baddaa Baalee. Waa'ee baddaa Baalee yoo dubbanne uummanni keenya riratee aanaa daabbaa walakkaa dabalatee lafa isaanii irraa buqqa'uu jira. Sababbiin buqqa'aa jiruuf sababa jeedalaati. Obboleeyyan keenya jeedalaan qattee haga 2017 dhumarratti buqqaatan jedhaniiranii humna gahaa qabna isin buqqifnaa jedhaniiranii fakkeenyaaf aanaa riraa ati hidhattee argiteerta kana fakkaate naannoo sanitti uummanni hedduu tokko beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala suniyyuu gammoojjii saniyyuu akka filannootti hin keenyeef hin tolchineef haga bara 2017 dirqama qaatan jedhaniiranii waa'ee baddaa Baalee kun maaliif waa'een abbootii teennaa lubbuun obboleeyyan teennaa baddaa Baalee keessa jiraattu maaliif jeedalaa gattaate uummanni keenya jeedala sanii waliin usuu uummanni kun aangootti hin dhufin waggaa dheeraadhaaf jeedala san waliin jiraataa turan. Meebi jeedala adiru turte uummata keenya naannoo san isu duraa. Atillee waan kanarra waan dubbatu uumaa baay'een argine garuu haga 2017 dhumarratti uummanni sun akka achi buqqa'u yoo dhiqqaate irra qofa keessa abbaa warraa 600 ta'a. Aanaa daabbaa yoo dabalate gara 1000 ta'a. Namni abbaa warraa 1000 kun ijoollee baay'ee of jalaa qaba. Kana maal gochuu dandeenya? Akkamitti sagalee uummanni kunniin nu ta'uu dandeenye? Baaleedhaan biyyiin Oromiyaa maaliidhaan Baalee mul'isan wanti itti deddeebi'anii mul'isuuf uummata keenya nyaachuudhaaf. Fakkeenyaaf nama achi dhalate nama jeedala sanii waliin meebi odaa gaadhaan ari'aatti mul'atu. Kanaafuu waa'ee kana sarara diimaadhaan akka nu barreessitee sirriitti miidiyaan irra nu dubbatu barbaanna. Uummanni keenya qorra baddaa san keessaa ka'ee halkan tokko buluu hin danda'u. Godota 500 nama qabu jira. Kanaafuu waa'een kun sirriitti irraa kan nu dubbatu si barbaanna. Geessitanii uummata isaaniif hin malletti eegatanii booda wanni hedduun uumame waan uumame isa booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun ammoo lafaa kaatee isaa kana eegamaniidhaaf baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaadee eegalte booda amma lafaa kaatee dhuma waan akkanaatti yoo kaa'e gaafii biyya personaalii fudhatee wanni nan si gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'ame tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'ame badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota uummata Oromootiif yookaan uummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma waan sanitti akka hin deebine maaltu tarsiimoo fi yaadni kaa'amee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenya. Wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaadnaa takkaffaa gaafii biyya sanii. Qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kalkuleeshin isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka hin dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taate jechuudha. Gaafii kana waliin kaasee biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddummaate. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruu fi amma immoo daranuu waan hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana hunda wajji akkamiin bal'aansoo seenuuf qophoofteetti yookaan nutis mari'achuus dhufte waan jiru gaafii biyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeerattee taa'amman bayyana koo hojii affeeraa sadarkaa hafte galgala san wanni uumame sun shakkii kiyyaan siima waldhabbii keessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋንጫው ሰነ ከይሰት ሞ ይፈማ ኢሳን የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒስ ሲሃሶን አቲኮ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው
Wanni jetti sun hangam dhugaadhaa jira qabdu. Uummanni hanqina baajataatiin qoora kenna qaba. Isarratti illee otoo dhiyaatee jettee sila hanqinni baajata isaa siin wanna jedhaa fi tokko isa gaafi. Lammaffaa immoo qabsoon gaggeeffamaa jiru kun otoo hayyootaan deeggaramee jechuun hayyoonni keenya uumamee dhalillee isaan haa jedhamu. Fakkeenyaaf waggaa ja'an kana waan baay'ee jechaa turan miidiyaa adda addaa irratti gariin godhamatu kan ilaalu. Otoo ammoo hayyootaan deeggaramee gurmaa'ee bifa qonna ta'een sun deemamee jechuu barbaada. Rabbi isaa eegu waldumaa fi soosuu akkana jechuudha. Yoo wanummaan jabduun gamaree hafuu hin danda'u waanuma gagamu yaada yoo yaada jirtu qofatti yoo yaada jirte waliin haa ta'uu dandeenya. Maaliif akkana dagammaa yaada gaafa duraa namoota biraa erge. Rakkoo hawaasa gidduutti asitti uumame fayyadamu wanti tokko beekuu hogganmaa seera. Waldaa hawaasaa hogganuuni biyya hogganuurra ulfaata beekta. Akkamitti gaafa biyya hoggantu waa lama harkaa qabda. Ulee harkaa qabda, shankooras harkaa qabda. Garii shankooraan sossobda, kan irraa gadi ba'e uleen deema. Ulee jechuun tokko osoo ta'e seera qabdaa jechuudha. Hidhuu dandeessa, maal gochuu dandeessa, gibira waa hedduu. Namni hawaasaa hogganu keessattuu biyya kana keessatti mindaan qabu, waan isinii kennu qabu, gibira isin kaa'u qabu, buusillee isinumaa fedhii keessaniin godhaa. Waan amma isin keessa hortan kana hawaasni asii kun haaraya. Hawaasni isin dura duratti Yurooppii kan duraa Berliin ijaaramee fakkaata. Ameerikaatti immoo Proovii DC dhaqqabee dhugaa. Rakkoolee amma isin jettan kana hawaasni hundi keessuma danda'u. Haga wal siileessee akka gaarii wal seenutti. Qabxiin takka keessattuu isin dargaggoonni hawaasni waliigalaa warra filattanii dura keessan kana to'achuun jala deemtee gargaaruun barbaachisaadha. Garuu koo isaan akkuma keessatti dalagaa qaban mindaan qabatanii dalagaa qaban ijoollee qaban kun gamara bakka ilaalamu walitti gaafatamummaa hawaasaa qabdan yoo yeroo ummata tajaajiluudhaaf yeroo isin bakka kaa'uu dandeessanii jiraanne fakkeenya yoo dooletti koo qabaatan bakka yoo dalagaa haaraa nyaatan dirqama ba'uu bakka hin dandeenye fudhatina yoo fudhattanis yoo isin ulfaate ofirraa kaaya tokko kan lammaffaa miseensonni hawaasaa immoo walii beekaa hogganoota keessanii beekaa yeroo kannaa gorsaa kumsaa gargaaraa yeroo itti waliin argu maaliif biyya alaa kana yeroo dheeraa ture namni hedduun xiqqaa dhabedha Praktikali walaa kan dulu dari orang pun. Mereka galma katani sagantaa tokko qopheessanii eeguun waan mashaqaa guddaa mataan hojjetu. Kanaaf gargaara. Kanan goone jechuudha mee akkamiin si gargaara yoo akkana godhe hoo. Fakkeenya waan galmaan mara majettee kana kumaa qaba. Waan gaarii goote amma ijoollee sana. Maaliif galma turaa isa hin jaalanne jedhanii boorura hin jaalanne jedhanii nama ergan. Gatii xiqqaadhaa maal jennaan aya jarri waan arginawa keessi tokko sanni wayyaa ni ta'an jedhu. Ni didan. Kunoo galma kana argannee jechuudha. Wal-dorgommiin akkana bareedaadha laata. Abal wata kan goone, abal sirrii goone jechuudha. Abal sirrii goone, karaan sirrii kana jedhanii koo qabatamaa dalaganii kutusuun gaariidha. Akkan wantoota rakkoon tokko hawaasa marasaa keessa jiru hawaasa nama hedduu sirriidhaan jedhu. Namni hedduun waggaa bishaan biraanii gara adda addaatiin meeshaaleen maal seenee gara Ingilizee gara adda addaa deemu waan akka ta'u namni hedduu jiru. Kunis waan qaba. Kan hogganoota keessa wajjin wal agarra ni mari'anna. Kun yana laayee maaltu deemu jira jiru. Ijaarra hawaasa ijaarra. Garuu immoo hamilee isin bu'in rakkoon teessa qofaan hawaasni amma jajjabaa jameedha. Kanada jiru, Amerika jiru, bakka adda addaa jiru. Jarma kana gaafa turan akkoo reega dura jiru jedhamu ibidda roobaa turan. Obsumaan maaliin amma reega dafaa jaallatan kan jedhu jarma sun. Yeroo duraa Viktooriyaa mootii ofiitti gaafa dhaqee rashaa ture. Bakka ol deemu san ture. Wal siileessan wal nyaatan waqti gaarii wal seenan.
ijarraa walii beekana ta'u. Maaliifi uummatanii jira. Kanaafuu isinis hedduu loogii iskare. Kanaafummaa akkasii kan jiraachuu jiru. Gaaffileetuma dhimma Oromiyaatii fi dhimma Itoophiyaa baafama. Gaaffii tokko osoo hin dhalatti dhalatti qabsaa'otti dhalatti. Sababaas qabdi. Fakkeenyaaf qabsaa'onni keenya sochii akka tolootii sochii baadii booda gara Somaaliyaa deemanii qabsoo nama deemuudha gara adda Yaman gara kan Elema fa'aa, Jaalaan fa'aa, Hussein Soraa fa'aa achitti falli guddaa godhan. Falli godhan maali? Maqaa Itoophiyaatti yoo sochoonee immoo maqaa Oromiyaatti yoo sochoonee wayyaa sababa lamaan amala barsiisummaatiin qabaa hubattanii gaaffii qabu wanni irraa kaatu jira. Yeroo san maaltu ture? Maqaa Oromoo sochoonu maqaa Itoophiyaa sochoonu isaan booda qabu. Maqaa Oromoo yoo sochoone yeroo sanitti ollaan adda addaa fedhii adda addaa waan qabuuf diinagdee dindeessisaa waan qabuuf warri maqaa Oromoo sochoonu rakkoo qabu warri warri maqaa Itoophiyaan sochoonu rakkoo qabu maqaa Itoophiyaan immoo akka sochoonu taane saba kan galmeessuu hin dandeenyu. Kalmaa guddaatu adeem keessa godhame. Kalmaa finfinnee dhuftee baarumsaa biratti marii guddaa irra godhame waggaa akeenya akkasuma Oromoo ta'uu qaama barreeffatan kitaaba keessatti galtanii gaaffii jiree murteeffannaa salphannee kan jedhu waliin suphanii jechuudha. Wanni Oromiyaan Itoophiyaa waan adda bahu miti. Amma bakka amma jiru irratti sanii as baay'ee deemnee hedduu deemu. Bakka amma jiru irraa maaltu gaariidha. An waan danda'amu hin danda'amne miti kan inni dandeenye. Wanni nuti hin dandeenye hin jiru. Kan inni hin dandeenye. Waan dandeessee qofaaf waan gootu immoo fakkeenyaaf amma kana kaasee lamaan ta'uu hin danda'u. Hin danda'amu. Kana kaasee lamaan ta'uu kompiitara lamaan dha. Bishaan kana dandaqa jaarsa kanaan dhaabaa. Oromiyaa adda baasuu ni danda'a. Sanboota ni fayyadamna moo ni miidhamna? Uummanni kun nu bara alaabaa isaa taatu maqaa isaa taatu akka aasxaatti fayyadamna malees there are objectives akka reeffi quality of life namni keenya hiyyummaa barabaraa keessaa qabu hacuuccaa barabaraa keessaa qabu lola barabaraa keessaa qabu nu bara Itoophiyaa irratti nufichi illee Itoophiyaa haraam waan taateef takka waan nama jibiisuuf maqaa isiitiin waan dura godhamu diinneeti. Amma adda bahuun Oromoo hin fayyadu jedhan hin fayyadu jedhan maaliifi mana ijaarame diiguun keessattuu zamana kana keessatti hedduu ulfaata. Hanga keessatti kan jiraatu hanga keessatti rakkoo jiraatu wal danda'anii wal sossobanii wal shukumanii sirreessuudhaatu durillee gaarii. Gama diinagdeetiinis itti yaadeeti beeka. Dhimma jaalalaa dhimma danda'uutiin ilmaan kiyyaaf ilmaan keessaniif. Gama keenyaan amma diidam soddoma afurtamii shantama amma dhibbaa harkaa. Oromoofis ummata ollaa wajjiruufis kamtu gaarii jennee ulaalaan kamtu irra gaarii. Miidhaa mootummaa Itoophiyaa tasabaaf sablammoota miidhosoo ta'in tasabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabdee kaan achi qabdosoo ta'in kan saboota hunda haqa eegeetii walqixxummaaf wal kabajaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saambosoo hin taane hagibiraas sirnaan guutee ummata tajaajila uummataa irra oolchitu. Sirna federaalaa hayyi saboota ummatoota itti kabajame ijaaruutu materiaalii nu fayyada. Ni dandeenya immoo amma faa rakkoodha nu gaafiinsa. Amma faa rakkoodha. Kanaaf waliin wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis
ofirraa eegaa deemutu irra gaariidha. Ka waa'ee uummata Baalee kakaafte xiqqoo gurraa'i qabaa guutuun odeeffannoo qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama. Guyyaan dhibba fuuldura waa barreessee ture akkaataa seeraan dhaggeeffannaa kan sirriitti maaliif jarri ammaa kun bilbilinaan ture abbiyyuu godhu jirti. Mootummaan tokko nama dhuunfaas haa ta'u uummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jedhama. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo barbaadamtu taate. Fakkeenyaaf mana barnootaati, hospitaala, daandiidhaaf yoo barbaadamtu taate nama dhuunfaas haa ta'u garee safara tokko kaasuu danda'a. Kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf paartii uummataa waan taateef bineeyyiin biqiltuu achi keessa jiru yoo bala akkanaa jedhaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko uummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Tokko lammaffaa beenyaa hoggaa jennu tajaajilli misoomni nama kan kanaa miti. Qabeenyi, muyinni, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamus tilmaamamee beenyaan kennama. Lammaffaa jarjarsa osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun kafacaafate akka irraa hammatu gochuu barbaada. Sadaffaa lafaa fi tajaajila saniin madaalawaa haala qilleensaatii ni gara haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaalumatti waa mormuunis hin ta'u. Paartiin sun keenya. Paartiin sun duruun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Ofiileessaa keessa sun dhiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanarra ayyoo baaburraa abaaboo isaarraa kaasee xaraa booddee abaaboorraa kaasee achi ture mariifamuu amansiifamuu beenyaan madaalawaan kennamuu fi samboota immoo latti wal gitu fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee fakkaata. Naannoo riiraa fuutee madda olaa buloo kontiinarri sun jiraachuu dandeessu. Kun rooba keessaa lafa badgaati. Madda olaa buloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarkisa. So lafa madaalawaa kennuufi kan ammoo uummata qajeelfamaa gubbaa dhufe jedhanii qajeelfamni rabbi irraa bu'e mangistii irraa bu'e mangistii rabbii miti. Mangistiin mootummaa maal gooti yookaan waan tokko yaadde uummata gabbuuti akkasuma baasu waan dura teenye ati na kobatta ati deebisii kenna uummanni kun dhaggeeffatu dhaqqaalee egaa wal amansiisuu danda'u dhaqa. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa hoo akka hoogganaa biyyaatti anaan kan sii guddee jiru tokko seerii jiraachuu qaba. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii bitasanii deemamuu qaba. So odeeffannoo gaa waan hin qabne bakkii bulee bakka akka hiriira keessa bulee raafuu sanii nyaadde gaana sanii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka kiyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu isaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii tiiknooloojii tokkoon dubbisaa ture yoo waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara Baalee keessaa bada. Sadi beeku ture. Adaduma qonnaa fi dheedhii gaara Baalee kan hammaataa deemu bishaan gara nama miliyoona dhibba lama dhiyaatu si akka siidoo kan jiru gara miliyoona 80 eegilee kan jedhamu bakka sirrii yaadatu. Bishaan gaara isin keessaa dhufta kanarratti
hirkataadha jechuudha. Baala gaara baareetti kunuunsuun abbaa gadaa kunuunsu. Baala gaara baareetti kunuunsuun ummata riiraa qofa osoo hin ta'in achi hanga Somaaleetti nu gargaara ummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu ummata riiraa dhabamsiisanii ummata riiraatiis ummata sanii gad jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisaa. Kaamni haasa'e bal'inatti. Absoo fuutanii gara kennitan ni kennite. Nu harkaa isin fuudhe, nu harkaa isin bunne, teenyeetuma itti yaadneetuma obbidoo kennite absoo. Maaliif beeku? Kan wayyaa? Maaliif beeku? Akkataa yoo dhaban, akkuma hin taane sana akkataatu godhan. Gaafa jetti, tokkoffaa haalli jijjiiramaa saffisaan dhufu. Nuti bisi qeerroon jarra jaakaa ture. Hiriyaa koo akka nuti qabu. Daandoon siyaasa bakkeetti uffata. Wayyaani akka jijjiirraa harkaa fuudhuu nama dandeenya ture. Garuu harkaa fuudhee jaakaa bakkeetti qoodamee tola jire. Uummata keenya kana garaa qoodanii walitti dandeenyee sodaanee oomu. Jallatus ati akka waa keessa jiru yeroo mana qeerroo harkaa dhuunfaa fayyada. Garuu waan nuti gaafa jechuudha lammaa dalaatu. Karena kerja berbeda dari Opido kalu begini. Opido kalu begini. Try dan untuk begini. Ibat berarti ibat berbeda sana. Ibat kori nak apa? Kerana ada tu kita kan kalau opido alam tu orang dia jangan nanti. Alam tu saya tidak amat tu. Garu warna ni kita jaga ini ijarah aja tu. Orang tahu. Ada orang Ganang makanya berkenalan dengan itu dia karena kau kita ni orang tu kau itu ada satu deh bati kalesa akan dia ni apa bati kalesa ada rani barat lama apa hari kalesa ni hari kalesa amat jam nanti angkat coba kami bangga di sana Nuti jual malah penawa dia mah tuh enggak. Angkat sebuah tak kalau dapat tuh Wah dari ini. Wani berbanding mutu tidak dia wan. Harga kita dapat dua dia ni, harga kita dua dia ni dapat dua dia ni. Harga kita kau pernah jadi berambas. So, wanton ni orang sama dia tu. Wanton ada yang sahur dan kanan jari harga itu. Dua dia ni ala lawan asal tu beri ini. Ibat. Raja awal isu malle kerana. Abo kami cinta yang abo us nanya tadi mesti kemarin dah. Amma abo ni tahu kan us nanya tu nama bagus jelas. So, sudah kasih tak. Amma abo semua hari ini rumpen. Isni sama kita nyata. Gabi itu apa? Ada rolling beranak, rolling kam naik kam. Kalau akan sentuh berbeda ini bukan Wani barang nak kaisa tak kamal mereka. Wah mau kadang dia barang ini badan. Ni akaina akan di rumah. Garu kalau ni kamu. Kumala maku rasa, kumala maku. Dua dia ni, kumala mati sagal, bulan. Kapan kita berjihad, kapan romo tiga kentar dan dene bo. Jarang anak kuat, awal nomor baju jumpa kita kisah umumnya tadi, gara-gara jaga aja, oh bayar kau, oh kesi nanti, lanjut tu program, we study, we plan, gara-gara awal gapas, teori mau be, ale jadi program mah, gapas orang apa boleh dia di plan di bawah, arah dia kalau berat ini atau ni lah, kesa kene macam sih kesa, wah kesa sih juga ini, arah planning ini lah, kalau orang masuk, buat dia tu bukan kesa malu mereka, oh dia perlu information, kata cara bodoh mana ada betul, buat dia kalau tak cara dia hari kita boleh mereka, kesa orang tak dia orang ada, orang itu berbeza.
karoora yamma baamu immoo karoora eegga tokkan jiru mootummaa kuusu nama nuuf tapha ijoolleeti dalaginee agarree jirra gaafa ijoollee baadiyyaa warri galtee yoo jiraata karaa tokko jira dhuguu gaafi darba jiru kitaaba keessatti kitaaba warra magaalaa keessatti baradhuu fi bika haa'uu biyya jiru innaa waa irra deemuutiin dukkana kee tokkan deemu bika dhagaan jiru bakka guguu nama dha'u dukkana kee osoo baasii qaban ni beekan ture innaa waa keessatti jiru jiris beekan jaala kee tokkan deemtan siyaasaa Itoophiyaa innaa waa keessatti deemuuti amma ija dunuufannee waan abaluu fi garee guyyaatu keenyaa jechuudha. Hedduu muuxannoo qabne experience is very very important. Muuxannoo irratti hundooyinee karoo inni baasnu immoo karoo inni baasnu kan duuba deemuutiin amma gariin namaa maal jedha jallattuus mootummaan ta'uu mootii kana maalii godhanii gaafni akkas jennu biraas dabarre amma gaafas turuu assan booyi amma garuu sadarkaan institutionalization di deemame sadarkaa hojiin hangamaa itti deemame sadarkaa bilchinni nama keenyaa guddaa amma kuma yeroo yaadadha kuma akkasatti yookaan biyya gale miiliyoneetitti maaliin jiru absoon keenya boqonnaa guddaa kutaa tokko fittee jirti resistance politics fittee jirti governance politics siyaasaa mootummaa alagaa jiru fittee sadarkaa mootummaa ummataaf ta'u ijaaru governance politics seenuu qabu. Hojii nama hojjechaa jiru san irratti fuulli godhee waggoota lamaan dabree kan hin dubbatu jenne isinitti dubbatu jee malee nuuf dhibee usuun barbaadatu nama fayyada usuun ni nuse malee gaaf tokko hin ta'in gaaf tokko qorachaatiin ture dalagaatiin ture neetwoorkii ijaaraatiin ture keessattuu hojii gaba dippiloomaasii ture maaliif namni keenya kan baratee biyya alaa jiru kan qabeenya qabutti xiqqaa ta'urraa kan ka'e keessattuu gaba dippiloomaasii xiqqaa ture baay'ee laafa ture gaafa lolatti irraa yaadattanii jirta waan ta'aa ture kanarraa ka'uun hojii san duraan takkaa dalageen beekan hojii dippiloomaasii dalageen beeku san duraan kanaafuu dippiloomaasii barsiiseetti mareedhaa keessatti koopiyyaa dippiloomaasiidhaa kaadhee waa hedduun gara bu'aasii immoo yoo rabbi jiraachise arguu keessanii jechuudha. Hayyoota wajjin fayyadee yeroon halee ta'eetu jira kophaan jiru. Kophaan jiru. Rabbi galanni haa ta'u Oromoo hedduu qabaatu. Yeroo hundaa waan isin godhee ta'e gaafa illee fidaa jechi Oromoo qooduu deemu tokko baaroo fa'aa hojjetu. Nama keenya kabara kana lakkaan immoo nama dippiloomaasii yeroo qabu asii guddinee nam tokko dhibba lama qaallatan biyya guutti torbaatamii shan amma meeqa jira beekani amma shantama nu jaatama har'a mana kana keessa namni keenya kabara dhaqanii qabu dhibbaa namaa jira mana kana keessa kanaaf beekumsi hayyummaa qabaachuun namni keenya human resource keenya bal'ataa deemu kunis shakkisiiti human resource bal'ataa deemu wanni na yaachisu maali quality of that human resource wanni namni malas bade tokko tole tokko maali manni barnootaa hin bada wanni bade maali quality isaa dhibu dabara kanaa immoo ni bu'e quality barnootaa na yaachisa scholarship knowledge production Oromoo Oromoo se Itoophiyaa deemuu qaba irratti dalagamuu qaba jechuudha. Dhaabsumaan misiree qabuu maal seena? Maaliif itti deemuu jira? Kitaaba akka dubbatanii fi akka barreessanii barbaadaa wanni kitaaba gurbaarree osoo gattaa'ee barreesse kitaaba shabda jaarsoliin kun waan keessa darbata osoo ta'anii barreessanii kitaaba eeguudha.
We are oral society, ummata agolat, ummata danelat, ummata kipid, ummata asabat. Mali ni zaman tu. Wanti kan kita marasu tu, itu mali itu namanya kayak kaya ni. Ini cara kaya kalau maka ada game, ada orang punya game. Apa itu kita dah, ni orang membaca kayak gitu. So, why orang why sila Kenya, why dia Kenya, why umat Kenya, why ni dulu barau itu. Beresa, walau dia hata beresa. Pula kali sana tu beresa apa? Bodi Kenya pemain, oso beresa. Nak ni dapat. Isi tu adalah. Bahapi dia rahat. Kota kata mungkin Sudan ini, Libya की दरारा में करते, बिहार में नजर में एक्सप्रा रूपे, ऐसी भी हमारे भी फूला में करते, पर किताब में कब आया हुआ? वो दिखा, जन्म करते कहीं से नहीं आओ, वो दिखा, बाला रखवा देना कहीं से आखिर ना करो, वो चीज़ होए जाके सब लोग ने बोला है, बरेसा, कौन नहीं, बरे तुमको वही बरेसा. Berisa kan, habis orang pakai duit tinggalin na, akak duit tinggalin na. Arna, jalla akas tahu tu tahu diri ni, maka orang modi tu, Oka orang modi tu, itiga tu maju. Wali jarang orang itu waluran cicu, maka kayaknya kebetulan maka umat tadi, user tip tadi. One or you jauh tu gesi dari orang biar kita ni bayar sah. Kunu kau kalau kau berhenti, gapa jalan itu gapa baju kadang anti nama wajib internet bodoh ni jiran kau. Amna era bodoh, arah orang akan buat ekar yang mungkin deh jalan lagi tu mus ormas apa tu. Karena malu nama, betul kau jalan ini sudah kan tidak apa. Lepas apa? Semua tu wajib akan ada satu jasa untuk. Tiga macam umat, akak umat, akan gagal di dalam 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 itu. Balik, sudah kan? Lepas lari kita, ini kan sudah kan? Arab mo orang ni sembilan ju. Karena ada karo orang wajib mana? Wah. Makanya cacatnya tentu. Mudi kamar ni, sebab bodoh ni sampai sampai ni dah murah sampai ni. Murna siasa hamaरा itu, murna siasa orang murah siasa orang murah siasa hamaरा itu gara-gara rumah iraja balat je. Ingat itu orang balat je. Alas. Arkannya gara mundur le, wajar gumun, walfalmun. Ilang segera rumah lu bisa gitu. Tentara wal uang majiru tak. Ini pada mangkal biasa kayak toko. Nanti dia kena untuk toko. Orang siapa pun dia kayak orang ini gitu. Senaja, mana sampai itu berbaik. Kalau matamu, mungkin abang orang yang junta jadi. Simpul desa, habis waldra siume. Orang mau mana rapi waldra ume mana? Ini dia malah sih itu hari ini. Waldra gitu. Garu apa yang junta deh? Yoga nomor, mungkin satu yoga nomor. Ada apa? Wali ini, kamu, baru aja jalan deh. Wani, orang seorang mau terberak, ayu orang mau terberak, dan kerja seorang mau terberak. Kemana? Pakai itu begini. Kiji mau berjadu zontan. Udah tadi, biar nama udah tak jarwa, aja kerja tadi. Ada orang, soalnya yang dia main, soalnya media nanti lihat apa. Kau tak ada nanti ada karon. Amar siasa malu juga dah melakukan tu. Lapan tu dah kau. Gara untuk dia mengenal berapa. Orang mana sekarang aku boleh ni mereka orang mau kawan berapa. Orang Malaysia, abah punje,
Hintaleeyyi har'a jaran hintaleeyyi jedhanii kan har'a faannoo fi maaliif hintaleeyyi jedha. Amma kan fuuldura anaa barri hintaleessu. Miidiyaan Itoophiyaadhaa miidiyaan Abii waggaa fuuldura anaa hintaleessu jetteeti jara muuza baafattee kan jeesanii saddeetanii fayyadanii hidhanii kaan itti akka galchu. Arraboo Oromoo cima sabboonaa ta'anitti isin keessa ta'anii boombii gara itti barbaadan. Waggaa itti anda qabdi isin keessa dhokatan. Dhiira tokko maal dhaqee haba'uu fi isaa hidhachiise. Humna faannoo warra jedhanii kana hunda caala mataas qaamaas kan hidhachiise Abii. Gaddaamaan isaa maaliif naafata hidhamee gala wanti faannoo jedhamu waraana taatee baay'e. Gaafas waliin guutamanii Tigraay caqaqalii ganaas deemu ture. Achi ilaalee kan argatu waan deemu waan ta'u deemu. Faannoo hiisinaa jedhanii girgir jedhani. Facaasanii lama ammaa dhumaa dabarsuu kana lakkii dura mataa namaa hiikkachiisuu barbaachisa. Wal amansiisuu barbaachisa. Dubbiin Amaaraa ture, Oromoo ture. Tapha akkasii keessan taa'u. Laal. Gaafa qabsoodha. Tumsa tolfannee Oromaaraa waan jedhu tokko fudhatanii tiibii gala. Haalli nuti yaadee fi haalli isaan tiibii gala biraa. Booda immoo uumaa olii gara gala. Gaafa sana jaasalee cofaa, buleen cofaa, waraqaa wajjin taanee aboo dubbiin Oromoo Amaaraa ture. Dubbiin sii gaffa godha. Gamaa gamana walitti iyyuu barbaachisu. Ina wanti 2019. 2018 akka biyya galle. Amaara keessatti nama ni jira jedhamu. Oromoo keessatti nama ni jira jedhamu finnee waliin mariisaa ture. Jidduu seenee dhaabsisee argina. Amaara biyya dura baafachuudha. Eegaa ilaalee hoo ministeera nageenyaa jalatti qondaalonni ofiidootiis warri biyyaalenis jiranitti hayyoota gamaa gamanaa finnee marii eegalle. Barumsa biree isinitti himaa bari. Dubbiin faannoo hin doon. Calqoo hin dhaaban. Dubbiin harkaa baatee akka naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa harkaa qaba jechuun dhugaa miti. Kanaaf isa wadaminaa lolli godhamu Amaaraa si fayyadu Oromoo biyya san ka fayyadu maali? Wal kijibuunis hin ta'u garaa wal gubuunis hin ta'u. Suuta amalaan wal sossobachaa waliin mari'achaa waliin falmaa haala tasgabbeessanii rakkoolee yoo fakkuun taate malee haalli amma jarri hin deemu beekaan ta'ina. Kana marii kanatti muumu. Awurooppaa hoggaan biyya booda Ameerikaan beeku. Marii waa'ee dhugaaf ture. Kijiba gosti. Ijoolleen ammaa turi waan hamaa orma irraa bara. Maal jaabeeta? Siyaasaan shira jira. Dhugaan siyaasaa keessa hin jirtu. Osoo akkana jedhanii amajjaatti biyya inni ibsanii lafa jala dabarsa. No, nuti ummata dhugaa jiroo dhugaa qabna. Sharriin jireenya. Garuu sharri nama irratti dalagu sharri namni buna dalagu dhugaa jala hojjenna malee. Kanaaf marii kanatti humna gara fuulduraa fi deebi'aa hawaasa waan danda'e hundaan isin gargaara. Muuxannoo hawaasa biraatis akka barattan waliin isin barsiisa. Wanni guddaan maali? Wanni ammaree hunda nama geessa sani. Itti dhuma taataan gara bartee yoo aduu keenya amma gara zuuriin keenya amma dhufu jiru. Gariin barbaanaa sirrii biraa dabalatee jajjabu jiru. Singkeenya maali? Waan sin raafnee jechi amma soddoma yoo ta'e. Bal'oon isin dura jiru. Bal'oon isin dura jiraatu garuu ana sirnaa yoo baratta naamusa yoo qabaatta yoo wal kabajjan yoo aadaa biyya keenya jettanii kabajjan yoonne Awurooppaan fi biyyi baranni jijjiiramee dhugee dabraa jiru. Siyaasa biyya kanaatiis ka biyya Awurooppaanis magaalaa alaala.
Faranjii dura kuma rakkoo qabdu. Gosa tokkoree kana rakkoo qabdu. Faranjii malee namni tokko jiru addunyaa irratti tabiyyaniitti sibitee jechiisee mana sii kennee huccuu baala sibitee paaspoora si kennu. Eegatti keessee ariite booda. Eegatti jiru biyya arabaatti jiru. Ummata keessa dhugdan kanaas waan siyaasaan takka takka hedduu kana inni deemee jiru kana isin tuttuqee biyya itti jirtan. Kaabaatu jarmaan itti tuqinaa hedduu. Jala ta'uu kan jira. Biitii teessee ariiteetu. Biitii teessee ariitee biitii nuti qabu. So biyya kana keessatti seera biyya kanaa eega. Kana malee kan Awurooppaa keessa tokko tokko kan jiru. Bakka Awurooppaa ogaa seenuufaa hiiki dabaluu guddaa irraa uffata. Osoo bittatan harkuu isaa keessatti kan bittatan jiru kana dhaggeeffa. Nama gurraacha argan isaa yookaan fuuldura Itoophiyaa fakkaatu nama Itoophiyaa argan. Isin deebi'uu danbaasaa jiru. Our society, ya. Karena wanita menjadi takut, wanita mati. Wanita siapa itu atau bisa kena soal berbagai. Gawat mak bebas di sini lagi. Karena mau halfway. Wanita nggak mau jadi wanita bos. Karena buat tadi kalau mana bebas itu jadi cici lah. Karena kita. Yo putenis, boleh kita bersifat dah. Nanti saya kebaca. Meninggu beda. Amat agak tahu kan itu materi pulih kayak ramai pulih mana gaung gaung berada mereka oh ini tadi juga pulih kayak itu barang mau kadang-kadang di dalam pula itu sejarah dah negara pula